Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni koo jirra jirtu. Har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufeera. Viidiyoon kunis immoo kanaan dura jechuun ji'a 6 dura akkasuma ji'a 7 akkasuma warri waggaa guuttanis yoo jiraattan liistiin keessan saayitii Adaamaa irratti paaspoortii appilaayi gootanii hagayoonaa maqaan keessan kan isin hin dhufne SMS'n kan isin hin galle akkasumas immoo appilaayi gootanii amma yoonaa deebii takkaa kan hin arganne immigireeshiniin kan ji'a 5ffaa kana keessaa bara 2016 liistii maqaa nama 11,858 kana jechuun Adaamaa Duwwaa irratti saayitii Adaamaa Duwwaa irratti nama kanaatiif ji'a 5ffaa keessa deemanii yookiin immoo ji'a 5 hanga 6 kana gidduutti deemtanii fudhachuu warri dandeessan alfaabeetiidhaan haga nama 11,858 kan ta'u kunoo liistii isaa qabadhee isinii dhufeera. Maqaa keessan asirra yoo jiraate alfaabeetiidhaan jira ilaallachuu dandeessu. Kanaaf hunda isaa ilaallachuu barbaaddan immoo diskiripshinii irraa telegiraamii koo isiniin kaa'aa ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti agarre Adam Ahmed Gaddaaloo kan jedhu kun hundi isaayyuu akkanumatti jira jechuudha. Alfaabeetiidhaan jira ilaallachuu dandeessu. Kanaaf warra kan waannaa biiroo yookiin immoo Finfinnee immigireeshiniittis immoo kan viidiyoo isaa isinii hojjedheera isas diskiripshinii irra isiniin kaa'aa. Kan warra Dirree Dawwaa jirtan illee akkasuma isinii hojjedheen jira isa ilaaluu dandeessu. Amma kanaaf warra asirratti ilaallachuu barbaadaniif suutadheen iskrool isiniin godha. Maqaa keessan bakka itti argattan irratti pius gootanii dhaabdanii viidiyoocha dhaabdanii ilaaluu dandeessu. Sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'a. Laayik sheer godhaa. Oromoo walaa jajjabeessuun wal biraa dhaabbannuun jedha. Kanaaf akkasumas immoo akka tasaa ta'e appilaayi gochuu warri barbaadanis viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Haara kan oldi ta'es yookiinis immoo kan yeroon isaa darbees immoo paaspoortii yoo qabaattan akkamittiin karaa seera qabeessa ta'eetiin isa oldi ta'e sana aariffachuu akkamitti akka dandeessan viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Ilaaluu dandeessu. Ani Nimoonaan jedhama. Kanaaf viidiyoo kana laayik, sheer akkasumas immoo sabiskiraayib gochuun firiidha waan ta'eef Oromoo sabiskiraayib wal qabannee haa guddannuun jedha. Kanaaf amma suutadheen iskrool isiniin godha. Maqaan keessan yoo asirra jiraate egaa liistiin isaa baay'eedha 11,858 jechuudha. Kanaaf hunda isaa ilaaluu barbaadan telegiraamii koo irra isinii kaa'een jira. Telegiraamii koo immoo diskiripshinii viidiyoo kanarraatti argattu. Uummata keenya kanadha. Immigireeshiniin meelana jechuun tibba kana naannoo nama 300,000 fi 50,000tiif paaspoortii hojjesiisee biyyatti galcheera jedha. Kanas immoo naannolee irrattis akkasumas immoo waannaa biiroo Finfinnee irratti illee maqaa namoota baay'ee kan piyaasaatti baasaa jira, kan immigireeshiniitti baasaa jira. Garuu kan warri Adaamaa kan beekuu qabdan dura poostaatti fudhatamaa ture. Amma garuu waajjira poostaatti otoo hin taane biiroodhuma immigireeshiniitti kan deemtanii fudhattan ta'a jechuudha. Kanaaf ji'a 7 dura akkasumas immoo ji'a 6 dura warreen appilaayi gootanii amma yoonaa maqaan keessan isiniin dhufne yookiin immoo SMS'dhaan kan isin hin qaqqabne yoo jiraattan maqaa keessan liistii kana keessa ilaaluudhaan deemtanii daftanii akka fudhattan dhaamsa gootii. Alfaabeetiidhaan laalladhaa maqaan keessan alfaabeetiitiin jira. Namaaf illee firri keessan illee akkasuma appilaayi godhee kan jalaa ture yoo jiraate dura akkanumaan tiraanspoortii baastanii magaalaa garaagaraa irraa iddoo garaagaraa irraa waan dhaxxaniif baasii garaagaraatiif osoo hin saaxilamin liistii kanarraa maqaa keessan erga mirkaneeffattanii booda deemtanii paaspoortii keessan fudhachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Oromoo wal qabannee gaara baanaa. Akkuma ilaaltan bichaan iyyuu duwwaan almost gara peejii 38ti. Kanaaf viidiyoo isaa guutummaa isaa intarneetii irra isiniin kaa'a. Liistii isaa PDF'dhaan argachuu dandeessu telegiraamii koo irraatii. Suutadheetan isinii daddabarsa jechuudha. Ammallee keessa jirra. Duwwaan gara kumaa ol jechuudha. Asirraa isinitti mul'achuu baate deddeebi'ee akkuma isinitti hime telegiraamii koo irraa ilaaluu dandeessu, argachuu dandeessu jechuudha.
waan wajjin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinus akkasumas immoo warri kan Finfinneetti appilaayi gootan, Dirredawaatti appilaayi gootan viidiyoo isaa isin hojjedheen jira. Diskiripshinii irra galtanii viidiyoo sana argachuu, liinkii isaa argachuu dandeessu, viidiyoo sana ilaaluu dandeessu. Akka jaallattan abdiin qaba. Nagaan turaa.